Manni marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqaaniif masgiidota Finfinnee hundatti deeggarsa walitti qabu eegale. Deeggarsa karaa manneen marii dhimmoota Islaamummaa naannolee biyyattii hunda walitti qabuuf karoorri akka bahe himameera dabalata qabna. Masgiidota magaalaa Finfinnee hundatti lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqaaniif deeggarsi Jummaa darbe qofatti walitti qabame birrii 500. Deeggarsi masgiidota hundattuu akka itti fufu kan himan pirezidantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheekh Muhammad Shariif uummanni buqqa'ee hanga deebi'ee dhaabbatutti cinaa jirra jedhan. በአዲስ አበባ ባሉት መስጊዶች በጠቅላላ ማለት ይቻላል የቅስቀሳ ሁኔታዎች መስጊዶታ Finfinnee jiran hundatti kakaasii gooneen gara birrii 500 ol walitti qabneera. Jummaa itti aanuttis uummanni waadaa galeera. Itti fufna. Fuulduraafis uummata buqqa'een isin cinaa jirra jechuu feena. Pirezidantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Muhammad Amin Jamaal deeggarsi mana maree dhimmoota Islaamummaa Finfinneen eegalame warra buqqa'eef hamilee ta'uu himan. Tumsi qindeessummaa manneen maree dhimmoota Islaamaa naannolee biyyattiitiin cimee hawaasni musliimaa masgiidota biyyattii hundatti akka itti fufu dhaamaniiru. Manni marii dhimmoota Islaamummaa olaanoo naannoo Oromiyaa carraaf tattaaffii guddaadha kan inni godhaa jiru. Masgiida guutuu magaalaa Finfinnee keessa jiran keessa uummanni namoota jireenya isaanii irraa buqqa'an kana deebisanii ijaaruudhaaf gargaarsa akka godhu gaafatame uummanni gara kutannoodhaan gargaarsi inni godhaa jiru wanti inni agarsiisaa jiru waan baay'ee hamilee namaa ol qabu waan ta'eef hojii kana jajjabeessinee itti fufna. Wanni amma manni marii dhimma Islaamaa Finfinnee hojjete kun naannolee keenya kaaniifillee fakkeenya gaarii ta'a jenneetti kan yaadnu. Akka mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaattis akka mana marii dhimmoota Islaamummaa olaanoo naannoo Oromiyaatiif naannoo Finfinneetti jalqabame kan guutuu biyyattii keessatti sochiin kun dhiyootti jalqabamee bu'aansaas bu'aa ol'aanaa ta'uu akka danda'u abdii guddaan qaba. Miseensi koree deeggarsa uummataa fi pirezidantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa Sheekh Ahmad Zaakir deeggarsa kennameef galateeffataniiru. Masgiidota Oromiyaa hundattis tumsi akka jabaatu waamicha godhan keessumaa magaalota guguddoo keessatti. Deeggarsa gara bittinnaan godhamaa jiru san gara qindaaminaan gara gumiidhaatti akka godhu zooniin keenya kan Oromiyaa zooniileen 20 hundinuu gumaacha godhaa jiru. Akkaaniif gara gumii Islaamaatiin waan guure masjiida hundarraa gosa qindaaminaan ummanni maqaa Islaamaatiin keessaafu magaalonni kantiibaan bulan magaalonni gurguddaan magaalonni keessa daldalli jiru waan ta'eef masgiidota sarraa gumiin keenya Islaamaati gara saniin akka deeggarsa cimaa torbii as deebi'u kana keessa akkaaniif godhan ergaa as deebi'ee dabarsaa. Hawaasni keenya biyya ambaa jirtanis hancufnillee idaa galaanaati waan ta'eef waan qabdaniin uummata keessan cinaa dhaabbadhaa jedhan. Hawaasni keenya kan biyya alaa jiran deeggarsa uummanni keenya kennuudhaaf fedhii gurguddaa qaba waan ta'eef deeggarsi kun garagaraa yoo dhufe hancuftilleen idaa galaanaa taatii waan jedhaniif isin bira jirraan waan takka irraantana isin bira jirra isin bira dhaabbannaan waan takka waan ta'eef akka wanti baankii afran irratti bannee jira waan ta'eef baankii kana lakkoofsa koodii alaallee isaaniif waan kennuuf nu qunnamanii akkaaniif hawaasa kana bira ergaan kun isaanii gahu akka carraaqan isaaniif illee ergaa dabarsina.